Oroliyaanaa gara waltajjiitti naaf affeeraane. Oroliyaanaan odeessaa nuuf dhiyeessa. Waa'ee filadii fakkaatteerta. Deemi gaafa keettoo lagaa. Namni daawwitii dhaggamaa guddate gaasuma keessaa baasee dubbisa. Hundumti keessan iyyuu baga nagaan dhuftanii. Egaa ani akkaataan itti amma deemaa as ba'e yeroon ilaaltan egaa akkaataa tiraafikoonni buraayyuutti adeeman tokkotti hin deema. Tiraafikoonni buraayyuu yeroo isaan deeman namni yeroo jalqabaadhaaf argee buraayyuun baay'ee qaroomuu ishee irraa kan ka'e tajaajila tiraafikii roobootiidhaan waan isheen laattudha kan inni namatti fakkaatu. Adeemsa akka kana gaaf tokko boris irra deemuun keenya nafu waan ta'eef sababa hogootti immoo teekinooloojii hojii wal qabatee buraayyuun baay'ee teekinooloojiidhaan deemaati kan isheen jirtu. Garuu naannoon jiraadhu kan bishaanii beekamaadha, bishaan akka hin jirre garuu iddoo biraa neetwoorkiin jiru lafa hin jiru hin jiru. Kan bishaanii beekamaadha, bishaan akka hin jirre lalisaa Idriisiyyuu bishaanni lafanni itti gaggalu hundumaati dhibuutti ka'ee jennaan maal naan jedhe yeroo hundumaa baargamooni lafa jiru bishaanni hanqinni bishaanii gatii jiruu fi Oroliyaanaa naan jechuu dhiise baarzaafu naan jechuu jalqabe ati baay'ee bishaan gossita jechuu fedhe. Teekinooloojiin kanaan egaa wanti biraan immoo maa inni waa'ee neetwoorkiiti. Neetwoorkiin kun amma naafaati mana akkoo mana keessatti gaafa haasofnu mataa isaa neetwoorkii waan mana keenya keessa hin jirree fi hin ciccita. Haasaamti keenya mataan isaayyuu ciccitee laaqana sa'aatii tokkotti walitti irbaata sa'aatii tokkotti nyaachuudhaaf jennee sagaleen keenya kan inni ol bira ga'u sa'aatii lamattidha. Sa'aatii lamatti kan nuti laaqana nyaannu. Neetwoorkiin mana keenya keessa hin jiru. Bulchiinsa magaalaa keessa garuu neetwoorkii bulchiinsa magaalaa keessa jiru. Neetwoorkiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuu bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessa jiru ituu teelee jiraate teeleen silaa yoona kana 4G jettee jechuudha. Akkuma jaalallee warree fool tabbasanii teekistiidhaan egaa haasaanu gochaa jiru. Isa dhiisanii jechuudha neetwoorkii isa 4G kana dhiisanii neetwoorkii Buraayyuutti fayyadamanii ituu teelee jiraate jechuudha. Amma sadarkaa 5G irra ga'uun keenya ollee ture Buraayyuutti. Neetwoorkiin jedhee kun egaa ishee duriiti. Durii gaafan waltajjiitti ba'u Yesumaas giddugala kanatti dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba eebbisiisuun giddugalatti kan namatti tolu. Iddoo biraarra jechuudha giddugalatti baay'ee namatti tola. Kanaafiyyuu adaraa keessanii warri giddugalaa kun manatti kana nutti waakkatina. Waan biraa nutti waakkadha. Mana kana garuu nutti waakka. Ituma mana kana nutti hin bu'an ta'e baay'ee gaarii. Maal ta'e yeroo ta'e tokko gurbaa tokkotu kitaaba eebbisiifata. Achi ani immoo feesbuukii kana irratti yoo waa jejjedhaawoti adaraa kee Oroliyaana gaafa waltajjiitti baatu waan tokko yoo akkan dubbannee naan jedhe. Maal hojii waltajjiitti baareen jedheen. Ani immoo yoon waan tokko dubbatin bu'ee natti hin tolu. Achi tole ittiin jedheen carratti matti fayyadamuu fedhee waltajjiitti baheen ilaa ulaama kanan dhaabadhe. Ilaa ulaama kana soban qabu jechuudha. Sakkasuu kana gaa jalqabnee irraa iddoo kana dhaabadheen muummichi ministeeraa keenya baay'ee waan nu jaallataniif hin jedhe yeroo sana gaa beektu eenyu akka ta'e uummata hundumaa ija tokkoon ilaaluu hin jedhe. Gurbaan akka inni itti na cufee isinitti himuu hin danda'u. Nagaa sanaatis karaa isaa wanta dhufu carraa argadhee waltajjiitti bahee hin beeku. Meegaa waa'ee suufii mootiin baay'ee ni jalaa fayyade mootiin akka ittiin namni jalaa fufuudha jara keenya. Maaliif wal sobuun kun gaarii miti. Namni jalaa fuudhu. Gaaf tokkoon suufii akkuma mootii kana tuffadheen yeroo baay'ee namni gaa suufii gatiin irratti hin arginee fi gaafan suufii uffadhu waan addaa tokko sagantaa addaa tokkotu jira jedhee yaada akkuma Maanu'eel Buloo irraa jechuudha. Achi itti ba'een odaa waardiidha sagantaa bashaatuuti. Achi badhaafamee bu'een badhaafamee jechuu fedheni. Odaa waardii badhaafamee. Achi bu'een ji'a sadii booddeen bashaatuu bira deeme. Akkuma sanatti uffadhe.
Na ilaalteeti oromanni kee fagoo jechuudha edda jee sadiiti malatti hin galin jirta. Galeera manatti galeera arra naafiyaa protokoli eegiti yoo si danda'ame adii uffadhuuti kottuu naan jedhee adii yoon uffadhe immoo egaa white post flood to white house naan jetteen akka kanatti dhufee egaa gabaabseen dubbadha nedheeressu sababiin isaa gaafa waltajjii kanatti ba'anii yaabbachuun ishee namatti salphaadha baay'ee buusaadha wanti guddaan buusaadha rakkoon amma namni hundumtu as ol ba'uunsaa salphaadha rakkoon garuu akka itti bu'anidha yeroo namni waltajjiitti ba'u cuwaa gaafa inni bu'u garuu cabcabaa mitiiti ituba maayikii kanaan iyyuu dhoofta'eeti namni itti tolu jira dhuma keessana bareechuu jedheeni baay'ee Dr. Naafiyaadhiin baay'ee jaallachuu korraan kan ka'e sagantaa eebba kitaabaa kan biraa dhiiseen kanan asitti argame. Al tokko dhuguman isiniin jedha akaakaa koo caalaa Naafiyaadhiin hin jaalladha. Oroliyaana Daani'el Taayyeen jedhama. Egaani nama fuula akka kootii qabu kanaani nama kofalchiisi jechuurra barsiisaa ji'oogiraafii tokkooni dhaqiitii saawwa marfee waraani jechuutu baay'ee salphata. Namichi kun akkuma kitaaba koo irratti kaase egaa ji'oogiraafii baratee kan saawwa yaalu kuni lilmee horiidhaan egaa dhugaatii faantaa waraanee nuti immoo miriindaa akka elmachuuti egaa saawwa sana keessaati jechuudha. Sababiin isaa namooti iddoo iddooma isaaniitti waanuma danda'an inni tumuu damaniiti baay'ee gaariidha akkuma yeroo ta'e tokko jedhame nama haqimii hin qabne kazaraadhaan deemu haqim gimbaataa godhanii akkuma shuumuu jechuudha. Barsiisota yeroo tokko biiroowwan agartanitti yoo ta'e waggoota 4-5 dura namooti waajjira ispoortii hooggananii ispoortii waan jedhamu iyyuu hin beekanii essii maayyimiin barreessedha kan isaan fakkaatan. Akkasidha baay'ee beendi gochuu isaanii kan ka'e lakkoofsa afaan Oromoo namni hin baranne barreesse kan isaan fakkaatani garuu biiroo aadaaf turizimii hin jenne ispoortii hin jedhe biiroo ispoortii keessatti muudamanii yeroo isaan ta'anii ilaaleen namichaan ji'oogiraafii namicha barate kanaan naqiitii saawwa waraane jedhanii ennaan lakkii maal akkamitti nan ji'oogiraafii baradhee saawwa waraane ennaan ji'oogiraafii irra maappiriidingii wanti jedhamu jira maappiriidingiidhaan immoo udduun saawwaa lafa inni jiru beetta waan ta'eef dhaqiitii waraanii ittiin jedhanii waraansisu ayina yaadadha gaafa waa'ee masangaa kana faa duukaa immoo wal qabatee egaa wanti naaf hin galle wanta baay'eetu jira garuu hunduu iddoo masaatti toluudha egaa yaala fayyaa duukaa kana immoo wal qabatee dur namni yaalame haala salphaan fayyaa amma garuu achiin dhufeen hin jiru qoricha kana soma qaabnu qorichi nutti goruu dideera qorichi dur qaama keenya keessatti bulbulamee nu fayyisu amma erga liqimsine nu bulbulee ofii isaati qorichi fayyuu eegaleera egaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Waan isin bu'aa akaakaan ko tokko hangan isa beekutti jechuudha qoricha tokko duwwaadha kan inni liqimse inni iyyuu albeendaazolii qotiyyoo keenyaa tokkodha kan inni cabse iddoo lamatti cabseetu albeendaazolii sana liqimsa ture akaakaan ko sana booda uummanni naannoo sana maqaan akaakaa kooti Taammiruudha inni kan karaa haadha kooti jechuudha inni silaa akkuma jirutti ta'e inni kana karaa haadha kooti immoo Taammiruudha sana booda uummanni naannoo sana Taammiruun dhiyootti camadamuun isaa hin oolu jechuutti kaanii turan sababiin isaa qixxee masangaa keenyaa akaakaan koos qolee baasutti waan kaaniif jechuudha. Yeroo ta'e tokko waan isin qoricha sana immoo kan isaan liqimsan araqeedhaan liqimsu. Araqee Oromoo kanaanitu gixxim godhanii liqimsu waan tokko dhukkubii wanti jedhamu karaa isaanii bahee hin beeku. Amma Dr. Naafiyaar faa qoricha gosa meeqaa TID, BID nutti laatu waan tokko nutti goraan jiru. Sana booddee uummanni magaalaa naannoo Wallagga Lixaa Gimbii keessaa sayyuu baadiyyaa Gambeelaa keessa namooti jiran immoo baay'ee qaroomuudha. Baadiyyaa sana fiilmii baay'ee ilaalu jaallatu akaakaan koo sangaatu garaasa jifate sangaan garaasa jifatee sangichi gaanfisaa cabe akaakaan koo jifatamee jechuudha sangichi cabee jennaan uummati naannoo sanaa akaakaa kootiin Taammiruu jechuu dhiisee fiilmii waan baay'ee ilaalanii fi Termineetaruu ittiin jechuutti kaa'an
Maqaan harmee kootii mataan isaa iyyuu jijjiiramee termineetaruu Yeshaarak termineetaruu jedhamee waamamutti ka'e dugda duubi isaa tola isaa qaba yaaddeena. Egaa maal goone egaa baruma saaksii keessa dhalannee akkasitti sakkasna wanti godhan hin jiru. Amma ijoolleen si'anaa ispeekiyoo madabeellee qajeelchuu hin dandeessu kan gaanfa sangaa cabsitu miliiti. Ispeekiyoo dabe ijoolleen si'anaa qajeelchuudhaaf humna addaa ishee barbaadu. Humna addaa yeroo hin jedhu immoo ispeeshaal foorsii sun taane different foorsii jechuu godha. Ani amma siyaasan jaalladhu. Achi egaa Naahom Girumii dheengadda laayivii seenee hin urgufame miti egaa. Akka inni itti urgufame agartaniittu achi nama 12,000tu salaale. Facebook irraati. Mucaan marfee fanniseen YouTube kaaseen subscribe funaaneen birrii ittiin shaqqalaa jedhee post godhe. Dr. Naafiyaadin jedheen. Uummanni waan ati irraa fayyadamtu ta'ee jennaan subscribe hin godhuuti. Marfee fannifte kana duukaa booddee gaabbiidhaan of fannisuu keerraa marfee kee kaasiin ittiin jedhe amma Naafiyaad dhiiseera marfee isaa kaaseera sababiin isaa amma sila Naafiyaad maal nuun jedhe. Naafiyaad kumti lama nuun jedhe asitti ba'ee ani haasaan danda'u nuun jedhe ayyaroon akkas jedhu wanti hunduma keenya irra deddeebiin waraanu natti fakkaate yaaddeeta. Doktariin tokko haasaan danda'u siniin jedheennaani yookaan albeendaazolii yookaan immoo marfee qabateeti kan inni isinitti dhufu waan ta'eef dafaatii baqadha. Achi egaa Dr. Naahom kun egaa baay'ee roqoma nuyi urgufama gatii ta'eef sirba kana baay'ee danda'a gatii ta'eef anis egaa asuma ilaaleen isadhaa eddan dhaabsisee booddee ofii koo sabskraayibarii gaarii argadhe maaliifan uummata kanaanis yuutuubiyaan tajaajilu yaadee dhuwayinnaa dhufe garuu yaada sana daqiiqaatti kan hanniise wanti ni yaade maa inni sa'aatii 24 gidduutti akkamittiin sooramuu hin danda'ama please subscribe share comment waan jedhu wayi yaadeen ture garuu dafee hanniise sababiin isaa ani waa'ee soorumaa barsiisuurra seefuu faan ta'uun akkaataatti rifeensa daqiiqaatti biqilchan barsiisuu yookiin immoo kantiibaan magaalaa sabbataa duraanii akkaataatti 6 paakii baasa yoo barsiisetu baay'ee tu dubbannu namoonni as keessa jirtanii kantiibota duukaa baay'ee lola qabdu waa'ee isaanii gaafa dubbaddu kolfitu kantiibaatti jijjiiru motorri isaa kantiibaatti jijjiiru isaanii akkas wayyaa sababiin isaan manaanii tuman akkas jedhee poost godhee iyyuu hundumti keessa nan maallaan jettu sa'aatii 24 miti waggaa 24 keessatti sooroo miti as deebi'uu ofii kennu kan keenyan qaqqabda waan naan jettan natti fakkaata kanaaf ileen abdii kutadhee kan biraan immoo YouTube ma hacaaluu namni subscribe hin goone kan artistii akka sana kan subscribe hin goone at least akka kootiidhaaf subscribe godhee deegatiin yaannee fi dhiisuu naa wayyaleen abdiin kutadhee subscriberii nan dhiise waamuu nan dhiise maqaa isaas nan dhiise anis na waamis kana booda YouTubeidhaan hin dhufnu. Waa'een dishtaagii tokko moo gidduu kana mata duree guddaa ta'eera dhugaa dubbachuudhaaf lafa kana irratti suma dhugumaa isinitti himuudhaaf lafa kana irratti wanti argachuudhaaf ulfaatu inni guddaan diimokiraasii taane jechuudha. Namarraati argachuudhaaf diimokiraasii taane wanti baay'ee cimu sabskraayibariidha. Sabskraayibarii argachuudhaaf ati nama carra qabeessa akka dishtaagii ta'uu qabdu.